Ashama arkafoni jirra kam jirtu dhaggeeffattootaaf kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kootii waaqayyoon haa galatoomuu. Nagaa kootti aansuudhaan har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufee jira. Hanga xumura viidiyoo kootiitti na wajjin turaan affeerra kooti. Warreen chaanaalii koo haaraa taatan chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan gara maatiitti nuuf fida'ama. Warreen immoo maatii nuuf taatan galatoomaa galanni keessan guddaadhaan of jiraadhaan isiniin jedha. Egaa ijoolleen hedduun keessanii akkamittiin furdannaa waan nu furdisu nuuf hojjedhunaan jettanii na gaafattanii turtanii. Ani immoo isin jala callisuuf kootiif dhiifamuun isin gaafadha. Maaliif otoo nufi kiyyaa bu'aan argiin bu'aasaa hargee jedhee isinitti immoo barbaanne waan ta'eef kanaafan isin jala callisee akkasumas immoo bu'aasaa ergan argii gara keessanitti fiduu yaalee jira. Egaa mana keessatti yookaan immoo gatii xiqqaadhaan wanta argattanii abukaadoo tokko akkasuma muuzii tokko sin barbaachisa jechuudha. Abukaadoo muuzii tokko sin barbaachisa. Akkasuma aannan mana keessatti kan argattan aannan akkasuma sukkaara xiqqoo shillee sin barbaachisa. Kana sadan jechuudha. Sukkaara, abukaadoo tokko, muuzii tokko, wanta biraa wanta jiru maashinatti daakuu kan immoo bilendarii yoo qabattan kanadha. Kunoo haala kanaan mumuradhee fidee jira jechuudha. Haala isinitti argamu kanaan kanaaf asitti naqee daakuu qofadha. Asitti naqee dandaaka. Akkasuma sukkaara nama furdisaa sukkaara hanga barbaaddeetti naqachuu dandeessu. Ani garuu sadiin itti naqadha. Ispoonii guddaa yookaan immoo fal'aana guddaadhaan jechuudha. Isin isaa hulillee itti naqachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee nama furdisaa gahee guddaa qaba jechuudha sukkaara nama furdisuudhaafi. As keessatti kan namni wantoota sadii qofadha. Sukkaara akkasuma abukaadoodha, muuziidha. Asirratti kan nuufi aannantu nuufa jechuudha. Aannantu nuufa aannan hanga isiniif danda'ametti jechuudha. Hanga barbaaddeetti naqachuu dandeessu. Ani maaliif akka furdatu jaan barbaadeef xiqqeessin itti naqa jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Amma daakuu qofatu naafa jechuudha. Amma daakii xumurii jira jechuudha. Meeshaa nu barbaachisutti naqanna jechuudha. Kunoo daakii xumurii jira. Kunoo akka argitan burcuqqoo kan gilaasii nu barbaachisa. Asatti naqanna. Dhugaan sin jedha fayyadamee jaan argeef baay'ee bu'aa qabeessadha. Irraa fayyadamee argee jira waan ta'eef kana fakkaata. Kunoo kana fakkaata. Galgala laaqana nyaattanii burcuqqee tokko akkasumas immoo herbaata keessa nyaatanii burcuqqee tokko toora gara rafeessatti deebi'uu dhugdanii baay'ee jijjiirama argitu jechuudha. Fayyadameera nagaa naa ta'a.